harree jedhee namni isin arrabsee beekaa? Kun biyya keenyatti arraba fakkaata. Garuu biyya Sarbiyaatti harree jechuun warqii jechuudha isiniin jedha. Egaa biyya Sarbiyaatti IB yookiin baaduun aannan harree kiiloogiraamii tokkichi yuuroo 1,000 jechuunis doolaara 1,300 yoo kana birrii Itoophiyaatti jirru immoo birrii Itoophiyaa 100,000 olitti gurgurama jechuudha. Egaan IB aannan harree yookaan baaduu aannan harree kiiloogiraama tokko baasuuf aannan harree liitira 25 barbaachisa. Kana malees biyya Sarbiyaatti ilmi dhiiraa tokko intala tokko fuudhuu barbaade akka gabbaraatti yookiin akka xilooshitti IB aannan harree geessaa jechuudha. Egaan akka addunyaatti harree miliyoona 40 ol jiru keessaa parsantiin 25 Itoophiyaa keessatti argama. Kana jechuun harree miliyoona 10 oltu Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Kanaaf intarpireenaroonni fi hojii dhabdoonni biyya keenyaa maal eegdu? Akka yaadatti hojii gaarii natti fakkaata. God!